Ay Romoko akkam jirtan qofaan xinnoo na qabde jirtu ana wala baadu rajille yoo gadoomanii ka'anii fi yoo daanii ka'an hodhatanii jennaan hodhaa jira Romoko namni tokko tokko biyyi kee eessaati jiran jiru ani immoo biyyi koo maqii yoo nan jeeni maqiin tuni eessaa jedhu warri maqiin kun eessa jettanii battee urgeessaa beektu biyya battee urgeessaa loomii badhoo beektu kan masaraa keessaa tigisti iluu beektu ishee tiktokii keessaa qaalii yaabbee hoon beektu beekamtuu tiktok irraa nuti jarri nama maqaa isin yaame kuni ijoollee maqiiti ijoollee dubbisa kormaa ijoollee jaanjiillee ijoollee safoon guddatta ijoollee tuqaan qabne daarii shashamallee suwaayii baatu achirraa jechuudha miti biikeessa biikoo maqi biyya shunkurtii timaatimii biqilchitu biyya battee urgeessaa biyya qaalii aabbee biyya loomii badhoo biyya bayanaa badhoo biyya eenyudha maqaasaa yaakee biyya jaanjessaa kas maqii biifti biyya gootota callaa nama quufe hin qallalu nutti keessa akkas jechuufi lafa nagaa oolaa hodhituudha honaan jetta isin dabbara jette micoon isin dabbara wala badhoodhaan jetta tiji biyyi kee eessa maqiin tuni eessaa jiru namni battee urgeessaa hin beekne naan beektani akkamitti biyya battee urgeessaa wallaaltu yaakii jirtu hordoftoota sagalee tana annagaa kutti lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu har'as viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera viidiyoon kun har'aa kan inni xiyyeeffatu dhiirri tokko yookiin jaalalleen kee tokko isa sirrii isaa si jaallachuusaa maaliin akka ati beektu isa bu'uura ta'e qabxii har'aan isiniif kaasuu barbaadu kanaaf hiccitii kanarratti akka isin xiyyeeffattan barbaada jaalala keessan keessatti hiikkaa isa guddaa isiniif laachuu danda'a jaalalli keessan nageenya qabamoo hin qabu jaalalli keessan mi'aawaadhamoo mi'aawaa miti isa jedhu irratti kanaaf hiriyyaa akkamii qabdu hiriyyaa akkamii qabattanii jirtu hiriyyaan keessan san jaalala sirrii isiniif qabamoo yookiin bifa ijoollummaa keessanii kan tuutti dhabaa jirtu yeroo keessan waan hin taane irratti dabarsaa jirtu isa jedhu gaaffii keessaniif amma xiqqoo ta'etti deebii isinii laachuu danda'a jechuudha viidiyoon kun har'aa kanaaf jaalala keessatti hedduu isin gargaaruu viidiyoo danda'udha jechuudha viidiyoon kun yoo isin fayyade shamarroota biraatiifis sheer gochuu hin dagatinaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo yeroo hundumaa viidiyoo akkasiif gorsa akkasii kana qabadhee waan isiniif dhiyaadhuuf subscribe gochuu akkuma kana viidiyoon yeroo hundumaa akka isin ga'u mallattoo bilbilaa sana tuquu hin dagatinaa gara viidiyoo kottan isin dabarsa egaa akkuma dursee isinitti hime jaalala keessatti jaalalleen kee tokko fedhii jaalalaa siif qabu yookiin immoo jaalala dhugaa siif qabu irratti jaalalli sun sirrii ta'uusaaf dhugaa ta'uusaa maaliin akka ati madaaluu dandeessuu fi haala akkamiin beekuu akka dandeessudha jechuudha egaa jaalala keessatti jaalalli tokko dhugaa ta'e taanaan yookiin immoo jaalala sirrii ta'e taanaan wanta ati hin barbaanne tokko akka ati barbaaddu yookiin immoo wanta ati gochuu hin feene tokko akka ati gootuuf si dirqisiisuu kan hin dandeenye ta'uusaa beekuun barbaachisaadha jechuudha jalqabarratti kana yeroon isiniin jedhutti immoo dhiirri tokko si jaallate taanaan ati kan saati akka kan saataate si amane taanaan wanta ati hin feeneef wanta ati hin jaalanne tokkorraa of eeggannoo godha wanta ati jibbitu tokko gochuufis dirqamuu hin fedhu jechuudha kun immoo jaalala siif qabutti amanee akka ati kan saataate amanee riizaaltii jaalala isaa eeggata malee wanta kamiyyuu jarjarsuudhaan yookiin immoo wanta ati hin feene tokko sirratti fe'uu hin barbaadu jechuudha humnaan kanaaf jaalalli inni dhugaan isa tokko gammachiisee isa tokko gaddisiisuu isa tokko ijaaree isa tokko cabsuu isa kanarratti hin xiyyeeffatu jechaadha isa tokko fedhii isaa gammachiisee wanta inni barbaadu erga argatee booda isa tokko immoo sammuudhaanis ta'e saayikooloojii miidhuu akka hin qabnedha jechuudha saayinsiin isaa kan itti amanu kanaaf jaalalli inni sirriin tokko wanta ati hin barbaannetti waliin hin galu yookiin wanta ati jibbitutti dirqama akka ati accept gootu yookiin dirqama akka ati raawwattu sin dirqisiisu jechuudha kanaaf jaalala dhugaa keessa namni jiru tokko immoo wanta kana sirriitti hubatee beeka yookiin sirriitti galee fi jiraataa jechuudha kanaaf jaalalleen kee ati waliin jirtu yookiin immoo hiriyyaan kee sana amaloota akkasii isarratti arguu dandeessa amala akkamii qaba wantoota akkasiitti yookiin immoo riizaaltii akkanaa kana
isarratti arguu dandeessaa? Yoo isarratti argite inni kun jaalala sirreessiif qaba yookiin baay'ee hedduu akka innis jaalatudha jechuudha. Yoo kana hin goone ta'e rakkoo uumamuuf wanta ati hin godhu jettee irratti waliigalee of eeggannoo godhatanaan waan hundumaa irratti wanta ati hin barbaanne irratti wanta ati barbaaddu irratti atteenshiiniidhaan of eeggannoo godhatanaan inni kun jaalallisaa isa sirriidha jechuudha. Wanta ati hin barbaanne tokko gaafachuu dhiisuu isaa miti. Namni tokko wanta tokko gaafachuun kanuma jirudha. Gaafataan gowwaa hin qabu jedha Oromoon. Haa ta'uyyuu malee gaafachuu isaa otoo hin taane wanta gaafatte sana ati lakki jettee inni dhiibbaa sirraan ga'ee dirqamaan akka ati raawwattu taasiseera taanaan inni kun jaalala isa sirrii miti. Siif of eeggannoo godhee hin jiru jechuudha. Namni dogoggoruu danda'a, waan hin taane si gaafachuu danda'a, wanta ofiisaa barbaadu yookiin wanta fedhii isaa guuttachuuf si gaafachuu danda'a. Inni bu'uurri isa kana miti. Erga si gaafatee booda deebii ati itti laatteefi yookiin immoo deebii ati deebisiteefirraa ka'ee maal godha yookiin maal raawwata namni kun. Gaaffii tokko si gaafateera, wanta ati hin barbaanne tokko wanta ati hin barbaannedha. Wanti sun rakkoo sirratti uumuu danda'a yookiin si miidhuu danda'a. Sababa kanaaf ati itti walii hin galle ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee jaalala nageenya hin qabne yookiin immoo jaalala sobaa namoonni qaban yeroo hedduu selfishii warra ta'anidha. Warra fedhii isaanii qofaaf fiigan, warra fedhii isaanii qofa guuttatan jechuudha. Kun immoo yeroodhaaf namoota si barbaadanidha jechuudha. Yeroo tokko tokko akka maastikaa si alanfatanii si gatuu namoonni barbaadan namoonni fedhii isaanii qofaaf fiigan ni jiru jechuudha. Kun immoo dheebuu isaanii bahuuf namootatti fayyadamanii namoota gatanii deemuuf wantoota akkasiitiif warra dhama'anidha jechuudha. Kanaaf wanta inni siin jedhe yookiin wanta inni si gaafate tokko bakka ani kana hin barbaadu kana gochuu yookiin kana raawwachuu hin barbaadu jetta. Wanta ati hin barbaanne sana sababa mataa kee qabda yookiin wanta ati hin feene sana sababa mataa kee qabda jechuudha. Wantoonni akkasii kun yeroo qabu yeroo isaanii qofatti ta'uu qabu jettee wanta ati itti amanteef ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee ati waan nan jaalanneef ati waan nan barbaanneef jechuudhaan akka ati aartuu fi akka ati gadditu yeroo hundumaa gochuudhaan dhiibbaa sirratti godhee wanta sana utuu ati hin barbaadiin akka sirratti raawwatu barbaada jechuudha. Yookiin immoo dhiibbaa sirratti gochuudhaan akka ati raawwattu godha jechuudha. Kun immoo jaalala isa dhugaa yookiin isa sirrii ta'e hin agarsiisu jechuudha. Inni kabraa jaalalleen kee tokko yookiin namni ati jaallattu namni ati kan kooti jettu sun gara fuulduraa si waliin karoora qabaachuusaa mirkaneeffachuu qabda. Maaliif namoonni tokko tokko yeroo baay'ee fedhii foon isaanii qofaaf kan isin duukaa kaatan ni jira. Fedhiin foon immoo ni darba ni raawwata. Namoonni tokko tokko fakkeenyaaf amma foon nyaachuu yoo barbaadan foon yeroodhaaf dharra'uu dandeessu. Fakkeenya nyaata yeroodhaaf beela'uu dandeessu. Haga beela sana baatanitti yookiin immoo nyaata foonii sana hamma dharraa isaa baatanitti qofa kan isin dharraatan kan isin beeloftan jechaadha. Sunii booda gaafa quuftan kabiraatti kan isin hawwisiisu. Namoonni baay'een fedhiin isaanii akka kanadha. Haga waan barbaadan argatan qofatti kan isin duukaa fiigan jechaadha. Kanaaf wantoota kana mirkaneeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kun immoo sababa jaalalaatiin isin bira dhufu isin jaaladha isin du'a isin gaggaba jechuun jalqabu gaafa fedhii foon isaanii sana raawwatan yookiin gaafa fedhii foon isaanii sana eeyyamtanii fi akkuma isin waliin raawwataniin isin jalaa baduu yookiin isin jalaa dhokachuu danda'u jechuudha. Calqaba irratti hamma dafqisaa bu'utti isin jaaladha isin du'a isin gaggaba jedhe taanaan dhumarratti akkasi jibbu beekuu qabda. Kun amala fedhii foonii agarsiisa jechuudha. Kanaaf dhiironni akkasii gara fuulduraatti isin waliin homaa tokkollee karoora hin qaban jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan tokko immoo dhiirri tokko gara fuulduraatti si waliin karoora hin qaba jedheef si jaalata jechuu miti. Karoorrisaa kanarraa qofa otoo hin taane erga wal fuunee booda kun raawwachuu danda'a. Erga wal fuunee booda gaa'ila keenya booda wantoonni akkasii kun ta'uu ni danda'u inni jedhu keessa galuu qaba. Wal fuunee yookiin gaa'ila dhaabbannee inni jedhu keessa galuu qaba jechuudha. Ammarratti wanti gochuu qabnu tokko, ammarratti wanti raawwachuu qabnu tokko, ammarratti wanti karoorsuu qabnu tokko gaa'ila boodas wanta ta'uu qaba jedhee kan itti amanu ta'uu qaba jechuudha dhiirri sun. Caalumayyuu immoo wanti isin dursa itti kennuu qabdan waa'ee gaa'ila keessaniiti. Calqabumarratti nafuu taa'uu ani sitti heerumuun barbaada. Ati maaliif karoorri kee isa kamidha? Gara fuulduraatti na fuudhuuf, na waliin jiraachuuf, na waliin maatii horachuudha wayi inni jedhu keessan galuu qaba jechuudha. Jaalala dhugaasiif qaba yoo ta'e wantoota akkasii kana sirrii isa irratti arguu dandeessu yookiin immoo karoora akkasii kana isarratti mul'ata jechuudha. Kanaaf dhiirri sun jaalala dhugaasiif qaba taanaan waan hundumaatti jarjarsuudhaan si waliin raawwatu jechuudha. Wanti kamiyyuu hin qaqqabama, hin godhama, raawwatama, hin ga'ama jedhee wanta itti amanudha jechuudha. Inni kabraa kanaan sitti himuu barbaadu inni bu'uura ta'e siif yeroo qabaachuudha. Siif yeroo qabaachuu yeroon siin jedhu walquunnamtii saalaarraa adda kan ta'e yeroo siif kenne si waliin bashannanu. Fakkeenyaaf hoteela tokko seentanii suuqa teessanii achitti wal dhungachuu waliin haasa'uu otoo hin taane lafa bashannanaa tokko nama tokko otoo hin sodaatin sodaa tokko malee jaalala siif qabu
ibsuuf lafa saayilentii bootaas haa ta'u karaarra deemus haa ta'u iddoo kamiyyuu siif yeroo kennee haasawaa gochuu si waliin marii gochuu si waliin bashannana gochuu jechuudha. Dhiirri tokko kana yoo godhe jaalala isa sirrii akka inni siif qabu beekuu dandeessa jechuudha. Yoo kana hin ta'u ta'e yeroodhuma sanaan dhufee si argata taanaan akkuma sanaan algaa deemna siin jedha taanaan yookiin fedhii foonsaa si waliin raawwachuu barbaada taanaan inni kun jaalala isa sirrii otoo hin taane inni fedhii foonsaa guuttachuu qofaaf nama fiigu ta'uun beekuu qabda jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee paabliikii bootaa ta'e yookiin immoo namoonni hedduun lafa baay'atanittis haa ta'u namoonni bakka jiranitti